Maali. No, nama bilookte achu qosa daachuma bilookte dagatte jira. Indu. La beekatu kan bilookee beekatu kan dagatti. Dabni tokko dadhaba jiraanaaf bilookii mana galatti No, booddee keessana siidee walashii waasa. wanni naa Biftu dawwatu amma waa'ee bira sanaa dhaabii wanni booddee naa kaas. dawwatu. La. Nama tokko beekatiin bilookee miti barbaadeen bilookee miti waan. Way wanti yaa dhufte. Rabbiitiin jettuun ati akkana beektutti ni mutaatiin ni beeku. Ijoolleen keenya jechuudha dhaggeeffadha. Hundi keessan geemii sabboonarra godhadha. Geetaan keebee keettis piroofaayilii kee qayyar. Dhugaa rabbi geemii sabboona irraan godhattan taana anatu mataa keessan gadi sinnaannessee sirraggata. Waaqa gizee kaan jechuudha. Nuyi nama akkanaati nuyi akkana jettu mini takkaan keessani geemii sabboona irra naqadha. Amma viidiyoon hojjedha nama keessattuu ijoollee godina salaalee taatanii geemii sabboona irraan godhan akkasittidha. Kanatti. Bakka. Dhugaa rabbii dhugaa keeti sabboona jechuun immoo nama cimaa nama gaarii laafessa. Baay'ee sabboonaan akkam ta'e beektaa firoo sitti ni mala. Awwaalli nuti na jedhu keessa aanaa sabboona wanta layyeen godhee miti. Saafuunis seenaadhaafis wanta layyeen godhee miti. Gini sabboona gizee hundumaa ijoolleen inni sappoorti godhu geemillee gaafa taphatan ijoolleen inni sappoorti godhu ijoollee ganaa lafaa dhufaa jira mini ijoollee nama baay'een jalan teenya ijoollee ganaa guddan irra jiran. Ijoollee bakka amma giiftaroonni tokko sabboonaan baay'ee leevilii 33 qaban mana kam naqee geemiin kiyya akkana jedhee giiftii nuu kennu kana isaanii deemee kennee fataa godhee geemii isaa beeksifatee giiftara gurguddaadha wal baree garuu hin danda'a. Garuu immoo tarii dhugaa rabbii nama akkana nama jajjabeessu kana nummoo gammachiisne itti agarsiisuu qabna. An takkaa geemii namaa piroofaayilii godhadheen beeku. Geemii eenyuti geemii maakitu dhumee gaafa guyyaa lamaa irra godhadhe. Ammaa kinatti caalu hin jiru. Dhugaa dubbannoo ta'e jechuudha. Gini nama miskiina akkanaa nuyi sappoorti nu godhu kana sinitti beena sabboona nanaaf kophaa hiyyatti wanta layyee wanni inni biiftuudha godhe hin jiru amma sheeritti godhee fideen gaafattu sinis taanan jechuudha. Gini nama akkas sappoorti nama godhu kana fillafiiti bahee sappoorti nama godhu karaa maallaqaallee ta'e karaa giiftillee ta'e dhugaa rabbi leebiliin isaa kun yoo akkam xiqqaa ta'e birrii Itoophiyaa miliyoona meeqa fixeetti kan inni amma kana ga'e. Sila kanaafuu hundi sanuu sappoorti godhaa. Geemii isaa piroofaayilii godhadhaa hojjedhaa fi namni 2-3 siniif haa laalu mooraalisa bakka akka nuyiif dabalu akka nuyiif jiramni namni tokko gawaasii godhu gaafaati immoo waan inni godhate sanaan gammachiisu sanaa ol sii godha sanaa ol ijoollee kee san sappoorti godhaa firoomsa nama namni tokko rakkatee yoo fide yaa sabboona namni kun harkatti rakkatee jira birrii ammanaa kana barbaachisee muullu sana yoo sii gochuu dadhabe tarii kan guyyaa 2-3 bulchu. Sappoorti sii gochuu danda'a jechuudha. Tarii namni immoo kan kana irratti waliin gargaarree minam oomas waliin goonu oomadhaafis hin jiraannu waan ta'eef geemii sabboonaa hundi keessanuu piroofaayilii godhadhaa viidiyoo hojjedhaa fi namni 2-3 saalaaluun sinitti meeraan. Yaa akkasii akkam bultan nagaadha fayyuma jirtu. Yaa faayimi beektu ijoollee federaal gaafa ji'a kana guyyaa 14 hundi keessa. Gaafa 14 hundi keessa. Amma sabboona mana banutti biiftuu mana bantee nama walitti gurratteeti achi hidhatte jechuudha. Hundi feemasoonni guutuun qeerroos ta'e biiftus ta'e nama shallama namni kun dhibbi tokko laaluu qaba sabboona. Ani kooda deeggarsi namarra ta'u bodoonni beeknan keessaa ba'a. Kalee galgala maakii waadaa fidi jettee. Rafee inni hoo kana ittiin qoricha sitti goone kalee galgalaasu seenaa natti safuu eessa turteeti? Shafaraan kalee galgalaasu boofuma laasaa inaatis. Ani amma na durrii baakee naada waltee turte waxaxee lama rafne. Sitti namaan malee cunqarra kee firoomsa. Lakki immoo biiftuu nan deemu. Darbeeli nama wayii raggannaa. Ishee? Ibboo taa'ee nama tapha geemii kun haa darbu. Geemii kun dandeettaa nama wayii faati gadi fuunee raggannaa. Hundoo nettu mana sinii bana. Naatu mana sinii bana. Yaa. Nama sadii irratti namni sun kan raggatamu. Nama 1,000 irratti raggannaan. Naatu mana sinii bana. Kitatti gootee irra gata safii. Gaafa kumni lama kumni sadii raggatte dhaqxee beekamtii kennitaaf keebeekin akkamitti ijoollee keebeekin akkamiin dulaalu qohi nama kiilo buuchoo dhaggeeffadhu nama kiiloo kaasoo ta'e malee nama xixiqqishuu raggannu nu ishee.
kiiloon taasa lubbu Kiiloo isaa meeqa ta'uu qaba raggaxamuudha? tamaana Kunin taaree samaana. Dulloota taanee dullootti taanee. Biiftuu dulloota taanee. Miskiin Rabbii maal? Ani dullootti raggaxuun. beeki raggannu seena Dhiira fiti. Maal kuni nama bara dhugaame. Beeki maal godhaa miskiina rabbii. maal akka godhe sitti ni maani ati raggatta awaan inni balleesse muulu isaasii hanga namarraja Wallahi ani ijoollee keenyatti afaan kilimaa tokko ni kadhu. Hin danda'u malee garmatu hin danda'u. eesh ani sibiloo ku wayyamoo kee beeka rasuus yayi Nabilo Gabrielin Nabilo kima. Nde? Ande Rabbii seen. Waaqa kana dubbii. Bilookii jennaan naggeeffadhaa. Bilookii jennaan booddee keessana sii dabalaa bootimii kaasi. Wanni sii loluun qaba. Ati maash qabartaa qoosaa kecha waan guddaa fidii. maali jiraannu No nama bilooktee jechuu qoosadha achumaan bilooktee dagattee jira. laa beekatu kan bilookee beekatu kan dagatti dabri tokko dadhaba jiraanaaf bilookii mana garaatti No booddee keessana sii dawwala shii waan wanni naa biiftuu dawwatu amma waa'ee fudhadhaa sanaa wanni booddee naa kaasi. dawwatu Laa. nama tokko beekati bilookee miti barbaadee bilookee miti waan Way wanti yaa dhuftee abbaa koo wanti yaa. wanti yaarraa akkamitti mana koojoon gooti ganaan majammaraa Wanti yaa kana ol fidime dhugaa Rabbii wanti yaa ol fidillee. dhaggeeffadhaa amma sinitti nima Shii bira. amma sinitti nima Hora ho'aatte. seenaa safuuna dhagaye nama sana beekatiin bilookee miti maafan bilookee jala maafan jala baasarii maafan bilookee maafan jala Asirratti baasarii naasa'in. Asirratti naasa'in akka keessa sii dawwala. Biiftuu. Isii tokko. Waggaa akka daa'imaa. shaarbii kana anchi birrii meeqa nan bitee daa'imu shaarbii kana anchi jaaladhee onneedhaan na bahee tiruudhaan na seenee bitadhee Rabbaakis waadaa caalaa jaalattaa? hin jaaladhu isuma naa bitee yuusi jamma isumatu barbaadee naa bitee kan bite maafas Hodhisiisa gootaniirtu edda ammaati bichaa hafe malee. biroo maala waan Sargiin lanu yaamtu rabbeeri to amma anuma. Ookol fuule ganaa dhiichistu hindi aartistoonni keenya takka takkaan geessan odoo naafin sululta eessa uteelli sin ta'uu jaalatta sun maa achitti illee dhaggafadhuan hindi basuma aabol girshaadha kochisi Mana keenya taa'uu jaalannaa uteena maalii teenya dara waaqa kunoo siini keenya amma sakkaru mana jiraachuu waan. dhagaa sinitti hima amma Jaalattatuun jettee. Uteena kam hin jenne dhugaa. waan gaafa sargii kiyyaa jechuudha la aartistoonni oromoo ta'ee jechuudha ለምሳሌ amma aartistii sargii kiyya irratti waan barbaadu sinitti hima kayyoo afeellee akkanatti mataan dhaabuu barbaadu sinitti hima tokkoffaa inni dhufa aartistii sun baay'ee inni dhufa ምንም ጥርጥር የለኝም aartistii sadarkaa tokkoffaa irratti gaafa sargii kiyyaa waamuu barbaadu Shumalis Abaabuu Abarraa Beekii akkuma kana eenyu tokko baay'ee jara kanas namaa sirriitti barbaada gaafa sargii kiyyaa jechuudha. Isa lammataa immoo baay'ee abbaan manaa kiyya lakkaa sargii immoo hin godhannu jedhe. Baay'ee tun viidiyoo irratti san mukaan fammas deebarra. Abbaan manaa kee zargii waan jaalanne jechuudha. Karoorri kee kun hafuu hin qabu gaafuma inni illee hin jirre manatti yaamuu danda'uu qabda. Firoo cabee. Kiristaanaa irratti waan. Dhaggeeffadhaa isinitti hima nassoo ba'anii gaafa sargii kiyyaa jechuudha. Tokkoffaa firoobsaan. Ijoolleen godina salaalee warri goobee keessa jiran sun jechuudha. Waaqa isaanii bichaa jechuudha. Kophaatti sangaa tokko qalee bitan sargii gochuudha. Baxaan ittiin isaan kabaja. Baxaan isaanii jechuudha darajaa akkam jedhee isin tumura seeftii guddaa tokko isaanii kan kennaa. Warri leemmatis goobee warri ijoolleen goobee keessa jiran sun baay'ee በጣም እትጌቱ ባለሰ ሊፍት ለኮሰ መከትብቴ አንቺ ለኮሰ ገና እንግዲህ ዴቢ እርገና ከዛ መከቱሬ የኛሻን ወዮ ሊፍት መከቱ ከት አጭማናም ቪዲዮ ዳበበር እና ለመተሞ ጀቹዳ uwwisaan ani uwwisaa gaabii bichaan gaabii soddoma ta'uu qaba. Mikinaatu namni itti uwwisu baay'eedha.
بسمع واللي جني وجهك من وانا يا دراني جو وانا بشير كنا يا درا اتني تراك يا سكالي سكال قال ما ما كنا ساتو وغاد اجا ما كان تي زرقين دبي تمو بيا خيسة تدرواقا ور باسبورتين كم بيا كيستي غافا جارسومان ارغم دبي تاي ني جارسومان كان ارغمنا غافا قارماسرا دبياتي كان غدمو سرغي نو akkama ka ta'e beektaa qarmaasara sarbi walirratti godhadha biyya keessatti dalli jennee fililliqi jennee daggasnaa Dubaay keessatti immoo masnaannaa suuraa minaaminaa bakka Dubaay akkasi. Zivaafuu duraa minyoota hin muran. Biiftuu wajjin mataan nu waraata yaa hoo. Taakka gootanii isin. Ani paaspoortii kiyya godhoo Bekeeneeji paaspoortii baafatte. maal mattaawaqaa malee hin qabu siin jedhamu paaspoortii baafatee jira. Dhaggeeffadhaa ka'amma gaafa sana jechuudha. Hundi keessanuu sagalee keessan amma hin bareedamin kanaa ol sargiin kiyya ijja tokko gaafa jedhamu sagalee keessan sirriitti siriiroo galchitanii babbareechatanii baatu ishee. Sagalee keenya walwalannee qophoofna dhiisan. Kiraaka sumni kiyya tokko biyyatti qofa laata oggaa bakka wayii deemuudha ka'e qawweesaa akka yoo iftaan fa'aama boruu achi deeme jechuudha. Qawweesaa akka guyyaarraa kana babbareechate lafa kaa'a. Babbareechatee jechuudha qibaatii qabee himatti dibee waan hundumaa godhe shoolee lafa kaa'a. Soosinis sagalee keessan akkasitti farda immoo gaas dhaggeeffadha gaafa duraa immoo antakkaama finfinnee gaafa seenu biyaas farda kadhachiisa goonaa biyaas fardi soddomni jiraachuu qaba makiinarra an fardan jaaladha baay'ee amma kazaa booda gaas abii sargi kiyya ayi antakka tiiktookii kamiyyuu akkanaatti immoo neerumu sargi kiyya mana gartu. Waan sammuu hojii siruma inuma sirraa bareede merga deemte immoo duraanuu duratti waa qabeessa. Sitti hima sargichi gini kun hundi minyooti dhaban si asxannu. Sargichi meerre. Intala teessu gadi uummanni nu waraabala firoo lakki viidiyoo. Isa maal akka nu waraaban beekamaa dhagaa. Dhagaa isitti hima. Dheengadde sagalee kiyyaa ni dubbattee bakka beekan waraabati. Uummata akka ta'u. Guys dhaggeeffadhaa dhuguma amma gana oggaa afur booda jechuudha. Amma ani fi waadan jechuudha dhaggeeffadhaa oggaa afur dirasii hin hojjenna jennee walii galleerra. Oggaa shanitti sargiin keenyaa ta'a. Oggaa afur jijjiirama ofii keenya ittiin jijjiiramnu. Itoophiyaattis ta'e asittis jijjiirama ofii keenya ittiin jijjiiramnu hojjenna. Oggaa tokko immoo waci sargi keenya innis anis waci sargi keenya oggaa tokko nu lamaan jechuun oggaa lama maniire baasa sargiin keenya gizee sanatti miliyoona 5 gadi hin ta'u. Dhugaa dubbannoo ta'e. Miliyoona 5 gadi hin ta'u. Firoo muutii irraa Laa yaa irratti adda baasaadhaan zargii qofa moo uffannaa waan tokko an jedhu sanan addan baasaa Biiftuu oggaa tokkotti miliyoona shaffiddaa reeti oggaa tokkotti miliyoona 5 miti miliyoona takkaaf fiddu beektaa? Ana inni koo hin hojjetaa inni koo hojii baay'ee qaba waan ta'eef hin hojjetan. Inni dhageessitti hima asi jammarii miliyoona tokko bichaa fiddaa Tokkittiin birrii 50 galee. oggaa tokkotti. sitti mee lubbuudhaan dhageessitti hima. Wanda bala. Kuyaan dhaggeeffadhu mucayyoo wayiitti nanani. Anneen gaddaa sanaa hirmaadhonnaan diraama 100 akkaaja caangodi kan jedhee. Angodinaatti dhachiin maal jettee diraama 150 qo'imee jetteetuma herreeggatte noomaa. Baay'ataa itti azeemti. Azeemtee baay'ata jettee yaa. Kolfaan dhafittee galee dhugaa rabbiin baay'atanaan jette. Amma dhaggeeffadhaa sinitti hima. Ani amma Maalaan yeroo birrii 30 baay'ee argaa namni wayii gaabii karaa keessaa natti uwwisanii Maam. dira shiggaaraamtota jechuudha walaa safuu walaa seenaa walaa ku'een hundi keessan. Taa'e gadaana nufii kooti angodinaatiin narra jira. Angodinaan narra jira. Godina wajjin boolla tokko keessa dhaabbatanii gabbanneen. Gaabii Torbee sadiitti galee yoo ati saasitti hirmaachiste anillee siifin hirmaadha biiftu yoo mana keetti keessan hojii gallaanii hatti. Siida walaa booddee. Namni wayii gaabii natti uwwise nama 20 lafa kaadhee jira. 10,000 Itoophiyaa fi sirii galee. Yee lubbaan agaruu kan naan godhaniif gaabii kan uffatu siinu yoo maqa maalii arrafamnee jala kaadda. Dhaggeeffatu sitti hima. Qoy ati gaabii uffachuu iyyuu hin geenye biiftu gadi taa'e itti daa'ima ganaa baagii. Deengatta manaa baate har'a gaabii Kaseenatu nama yaa uummatoo
yaa uummato ayi dhugaa rabbii ani godina kina wasala jira xidhaammadheera kan firootuu ziman jedha jechuudha maaliif immoo waan zimna godhe qaba dhaggeeffadha amma kan godinaayi tapha sabboonaa bariidha waan ta'eef dirqama godina jechuun immoo nama uummata salaaleetiin lubbuu isaa kennee deemee gargaarsa nutti kennine amaanaadhaan bira nuugee ormi garuu kiisitti naqateetti kafana guurrateetti Dubaayii keessa. Nama dabarsuun jiru lubbiyee walis akkas nu. Qoqqolchum jedhi kaasee dhugaa kun nagara hojjetuuf naaf ifti kanaafuu kan godinaa irratti qophaa'a. No. Eebba kitaaba isaa irratti qophaa'u hundi keessa. Lubbuu isaa hin kennine iyyuu. Kan keessin gargaara biiftu maalidha inni kee sirba moo kitaaba? La waan akkanaa kana sirba hubannaa miliyoona lafa yaa'e sirba namaatirratti birriin baasu. Maarree gaarii Eebba akkasii kitaaba irratti baasu dhaggeeffadhu sittanii manoo kun waan gargaarsaati lubbuu. Waan gargaarsatii fi gaabii sitti uffisuure? Filatii fide uummanni keenya kun. Yaa Waaqayyo nu yaadatti. Yaa Rabbi nu yaadatti. Dhumneerra. Ayyee amma humna keenyaa si hirmaannaa atillee ni hirmaachistaa kitaaba godinaa immoo dirqama bitamaa biiftuu akkasin jedhin ishee dirqama itti fufamaa kan godinaa. Kan godinaa dirqama. Maal dirqama? Nutti kennita inni bira qabdu moo maalidha dirqama? Ani sirraan barbaadu garuu nama nu hirmaachista mana kanatti viyuu baay'ee qabda waan ta'eef salaalemoo jettu osoo balazza. Anaan kennanii ani miskiinni isaaniis taa'een jiru. Kunimmoo maali qabda? Aboo biiftuu akka daamaa sin kan gadduu dandachi sirraa tanaa sa'i. Gaala dhaggeeffadhaa hundi keessanuu godinni gaafa warri eebba kitaabati birrii kennitan batalayyii godinaa kennitan anaa kenna ani sinan eebbisa. Hojii tokko